keessatti waan dalagamaa jiru quba qabdanii ilmaan teenya suuwwan nurraa fedhan wama tokko nurraa fedhanii maallaqa guuraa isaanii ergaa jechuutu hin jiru. Mee rabbuma harka jala qabnee akka rabbi cinqaasan keessaa isaan baasu. Hidhaa jiranii ni beeytanii dhiiran jedhanii dubartiin jedhanii xiqqaan jedhanii guddaan jedhanii ka huccuu dhabee miikaa laal isa miikaa ifitti qabee mana hidhaa keessa jiru jira. Haguma saalarra kaa'ee mee akka rabbi faraja fiduu farqoo fuula rabbi isaan nu haa faraja rabbi haa fiduu. Yaa rabbi bakka jiran sanirraa rabbiin kenna ni dandaya quwwaa qaba dandeettii qaba mootii olii akka rabbiin jiru abboo rabbi furmaata isaanii haa fidu. Yaa rabbi rakkoo san keessaa nu baasi. Yaa rabbi dinqaa san keessaa nu baasi. Biyya fitti galuun ganda fitti galuun biyyi teenna kaleessa naman dadhabne firri sin dadhabu. Hiyyeessa jedhee sin dadhabu. Dhibamte jedhee firri sin dadhabu. Wallaale jedhee firri naman dadhabu. Rabbiin nagayaan biyya isaaniitti rabbi haa galchu. Yaa rabbi ummata san nu baasi. Rakkinna keessaa rabbi nu haa baasu. Warroota dhugaanii dhibamees hospitaala keessa jiru kan dhihoota namara dubbannu sanillee guyyaan nu yaadannu guyyaa akkanaan guyyaa kaanii hireenuu nuun kennitu rabbi nu haa caafiyu. Keessaa duuba rabbi nu haa caafiyu. Warra as keessa nu wajji osoo ta'u ihi jedhu maanguddoo abboota ta'e namara rabbi nu haa caafiyu. Hamtuu numararraa rabbi haa qabu. Biyya teenya sanillee biyya nagayaa rabbi haa godhu. Biyya sa'a namaa toltu rabbi haa godhu. Hamtuu rabbi nurraa haa qabu. Jabaadhaa inshaallah wama Ustaaz Abubakar isin dabarsa.